Hi guys, jirra jirtu Oromoo koo qaalii bakka jirteetti nagaa rabbii isin biraa jiraatu isiniin jedha. Amma rafuufananii sabboontu irratti firaankii wayii yaadan ture. Naaf milkaa'aa jedhee yaada irratti hojjechuun barbaada jechuudha. Kanaafuu warroonni maatii kun ta'an subscribe gochuun maatii naaf ta'a. Warroonni maatii koo ta'an ammoo guddaa galatooma. Oduu ishiin akka hin rafneen irraa dalagadha. Yeroo hunda narraan kaastu sabboontu. Yeroo hunda narraan kaastu. Viidiyoo duwwaa waraabu. Sabboontu. Sabboontu. Sabboontu tokko daa'ima sharshafa mataarra gubbaa uffattee deemtu takka. Sabboontu. Yeroo hunda ishiin piraankii godhate viidiyoo duwwaa waraabbadde gadhiisa. Sababa ishee jaartii waamessidha. Salaam alaikum. Nagaadha. Jira alhamdulillah nagaa keetii. Alhamdulillah akkam dalagaan. Ati biraankiif deemta ani immoo rakkoo wayii sitti himachuu fanani waan hiriyyaan namatti himattu wayii. Wasaappiidhaan ta'uu asumarraa walii amannee atirree waadaa naa galtee akka namatti hin himne akkasii sitti himadha. Jechuun kanuma waliin. Sabboontu. Hin qoostabbooti. Iccitii wayita sitti hima sabboontu maal taate isaa maal dalagaa taate. Liibii eenyutirra? Liibii eenyutirra? Jamalifa obsefa hannafa jiraachirol bee girgirgittu meejennaani gaafa lolu Jamalin dhugaafee obseen irratti barte kopiraatitti fidadanii ganna buusanii ennaan itti dhiisee taa'ee dhufe dhugaa ganna darba. Yaa carraa koo deebbaallataa abshiree lubbuu koo nan kofalchiisin gaane cinqii guddoo keessa hin jira. Kan koo waan kolfanii miti waan hedduu nama dhibbisu sabboontu. Yoo tana kaameraa of biraa qabda ishee akkasiif taate. Walaa kunoo wanni bijaamaa koo bitti baaseen jira silau bijaamaa waan gaddiradha oo biraan kee argadha. Isoo bitti walaa isa yoo bitti yaase kunoo uffatan kan hin fakkeenya jira.
Ayyaan immoo waa sitti machuu hidha gaalaa beektaa namni jechuun hiriyaadhaa lubbuu kootirraan si jaaladhaa waan hin akka kee jaaladhu hin jiru gatii guddaanaaf baafte waa guddaadhaaf goote Maalantii godhe yaadoo wallaahi waan naan godhen hin qabdu. Anaaf gamoo ol ijaarte beektaa gamoo wallaahi sabboon tokko fakkeessuu miti. maal akkasuma jedhin dhugaa rabbiin nama kanuuf jedha. Laa maqaa rabbii fakkeessuuf miti rabbii tokkicha narraa beeka. Akkasii haadha oolmaa guddaatii waa hunda kootii isin jedha garuu waan si rifachiisu yoo ta'e waan si muufachiisu yoo ta'e maal goota? Maaltu Wanni ani sitti himu kun wanti na rifachiisu maaltu jira re yaa rabbii kee yoo ta'u gurgura bishaanaan hin jedhinitti rakkatte. yoo sosan taate gaariidhaa miti sabboontu. Maal diree maal taate rakkoon maal? Hin beekta kaanoti dubartiidha mana namaa keessa hojjannaa jarri arabaa kun immoo maal akka ta'e hin beektaa. Dhugaa danda'a. Akkasii anis guyyaa tokko dogongoree tanani. Nan dogongoreen jedhe guyyaa tokko. Balaan fuutee gaafa maalli dogoggoruun bismillah. Maal jechuudha nan badee? Hin beekta kaa sabboontu jala dhiiraa kana waan namaan jedhan. Nan badee kaa ni badee kaa maqaan nu badee kaa kan goona re. Maqaan nu badee kaa kunoo. Anna jaatan kamittiin haa turuu maalitti maal akkamitti? Humnaan na qabe. Laayisaa. Makkaan goona re shamma. Hin beekaan of keessaa baasuudhaaf. Sodaadhi. Coba dulu kuma apa ibu anak kasih perangki nama godin ibu haram balik kolah haram. Naju. Haram jitta. Ibu masih tu dong. Hah? Jadi ibu masih tu dong gorai. Ube tu dong tak kuat ya kami tu dong gortat. Akam itu. Nama kaa fedhe. Mana aja tu. Ilmet yo aja tu tu kan ni gapa jenis kapu. Itna tendu tu. Ani sila dong taman. Akamitti dandee dogoggore baik waan kanaan tokko ani nan dogoggore ana akamittiin namni humnaan nama qabu humna qabdu nyaata nu damini ofirraan deebiftu maanni Hay dubartii yoo ta'e yoo dubartiin humna dhiirri qabu qabdi sabboon. laa jaallateet maleetti hin qaba bakka ofirraa qabda maanni Hin dandeenyedha nan rifadhe. laa dhiiraa gadi ati dubartii ani nama harka qabda miila qabda maaltu dangeessi maanni kichin qofatu ati Sabboon. ana kamitti laa jaallateeti malee biyyoon galteetteeti malee laa wanta akkasii ta'u wallaahi akkam goona reesha amma Sabboon laa ta'u ilaalaa odoo xiqqaa ta'e garaadhaan of baasaa bar guddateera. nan badee silumayyuu nama mataa gadi qabatu keessa waa'umatu gala dhuga harma Maaltu garadha? nama mataa gadi qabatu keessa waan cimaa gala bara dubbii cimtu kunoo kan akka keetii kana mataa gadi qabatte akkamitti hojii guddateera jetta sayyoo akkamitti baasu ka haraamoo rabbiinoo nama gaafata akkamitti baasu fudhu galii kaa fudhu galee guddattu Sabboon akkamitti ba'uu danda'u abbaan kee manatti nan galchu. danda'u Abbaan kee manatti nan galchu oolmoo garaa qabaachuu koo beeke. Himma si ta'a. Akkamitti jecha akkamittan dhoksa silaa garaan guyyaa guyyaarraa guddata. Ruuzii daadhiin. Tosii dee. Gaafan dhaloo eessan geesse. Ana kolchaa akka qamaatti deessa.
nama biran deema jettanii deemtee dattee galtaa nama bira kaa'i yoon galee musii fuudhee si guddisa malee mucaa nama baasuun hin ta'u nama baasii ajjeesuun hin ta'u kan arabaa ta'e kan oromoo